abjuu hamaa tokko ofirratti abjuu inni ofirratti arge kun isa marga nyaachise waggaa torbaaf horii ta'e waggaa torbaaf rifeensa baase harree ta'e daggalatti gal marga nyaata namooti tokko abjuu isaan arganu sirrii ta'eyyuu abjuun isaan ofirratti arganu iyyuu abjuu salphinaati abjuu kisaaraati gaaffiin kun gaaffii namoota baay'eeti hin argu garuu wanti isaan argan sirrii miti hin argu garuu arganii immoo harkaa babbada hin argu garuu hiika isaa hin beekani maqaa waaqayyo waaqa jiraataatiin abjuu sii kenne hiika sinnoowwatu waaqayyo abjuu sii kennu erga danda'e hiika sinnoowwatu waaqayyo abjuu sii kennetti hiika godhee siifa ergu waaqayyo. abjuu jedhame maalo ijoollee waggaa kudhan lamarra gaafa darbitu abjuu arguu jalqabdi namoonni baay'een keenya amma bara si'anaa gaaffii namoota baay'eeti abjuu argina abjuun nuti arginu kun garuu wama tokko waan namaa galu miti waan ta'een arge jenna malee wanti nu argine sun waan hiika qabu nuun ta'u har'aa kaasee garuu in argita taanaan abjuu hiika qabu arguu jalqabdi abjuun karaa itti waaqayyoo itti namootatti dubbatu keessaa isa tokkodha karaa ittiin waaqayyo namatti dubbatu keessa karaa waaqayyooti jechuudha abjuuni karaa waaqayyooti abjuudhaan namoota waaqayyoo wajjin haasa'an keessaa uumama boqonnaa 12 yeroo jalqabaatiif deemtanii yoo ilaaltanii Abrahaam waaqayyo abjuudhaan itti mul'ate macaafa qulqulluu keessatti namoonni abjuu isaaniitiin milkaa'an hedduudha akkasumas immoo abjuun isaanii kan isaan fudhate bishaanitti gale baay'ee abjuu arganii namoonni milkaa'an baay'ee akkasuma immoo namoonni abjuu arganiin immoo duuti isaanii isaaniif ariifate baay'ee namoota abjuu yookaan immoo abjuu arganii milkaa'an keessa Yoosef faan Abrahaam faan jarri kun namoota adda duree jennee namoota nu waamnudha waaqayyo karaa inni ittiin bara si'anaa dubbatu keessa abjuun isa tokko ta'u malee karaa waaqayyo ittiin dubbatu abjuu duwwaa miti waaqayyo abjuudhaan hin dubbataa mul'ata in ergaa ergamoota foon uffatan yookaan immoo ergamoota ta'anii foon uffatanii nama fakkaatanii nama wayii fakkaatanii kan dubbatan jiru karaa sagalee isaa moositti dubbata waaqayyo karaa biraa ammayyuu karaa faarfannaasitti dubbata waaqayyo abjuudhaan hin dubbata mul'ataan hin dubbata ergamoota foon uffataniin mul'ata maal jechuudha ergamoonni foon uffatan jechuun fitsum talawwuxaw nama ta'anii dhufanii ergamoonni namootatti dubbatan haati manaa maanuhee faan nama argite haati manaa maanuhee nama argite lafa qoraan cortutti garuu inni naman turre ergamaa namooti baay'een ergamoota Abrahaam namoota sadiin argee kan inni jedhu ergamoota namni qixxaa raaciitii yookaan immoo irshoo isa jettan sana waaqayyoof aarsaan kakuu moofaatti dhiyaatu irshoodhaan hin hojjetamu annan namni itti bu'e yookaan immoo wanti raafame waaqayyoof hin dhiyaatu jibichi yookaan immoo sangaan waanjoon irra kaa'ame waaqayyoof hin dhiyaatu wanti hunduu ho'aadhaa fi kan ittiin bubu'amne dibataan kan sukkuumameetu hojjetame waaqayyoof dhiyaata Abrahaam namoota sadan sana muka jala taa'ee gaafa argu namoota kanaaf waan irshoon qabne yookaan immoo raciitii kan hin qabnee fi akkasuma immoo jibicha waanjoon irra hin teenye aannan ho'aa fidee kenneef otoo hin beekin kana godhe inni eenyu se'aa jira jara nama se'aa jira dhuma irratti garuu macaafi qulqulluun akka isaan ergamoota ta'anii dubbata dhuma irratti immoo waaqayyo akka ta'e abbaa ilma fuura qulqulluun foon uffatee dhufe akka haasofsiisee dubbata warra meen jettan galgala kana waan akkasii isinii waameera abbaan ilma fuurri qulqulluun sadan waaqa tokko dhufuu miti taa'uu danda'aniiru samiirra galgala kana garuu dhufanii si wajjiniin maqaa Yesuus Kiristoosiitiin mana keetti galgala kana argamanii dhimma mana keetti hojjetanii abaan namoonni tokko akkas jedhu waaqayyo abbaan ilma fuurri qulqulluun akkamitti mana namaa dhabu naqanii si keessa iyyuu galani macaafi qulqulluun Kiristoos nu keessa nu immoo Kiristoos keessa by spirit waaqayyo hafuura isaatiin dhufee nu keessa buufata kanaaf namooti ergamoota foon uffataniin wal argan hedduudha macaafa qulqulluurra kan biraan ergamoota ta'anii kan abjuutti dhufanu jiru ergamoota ta'anii Yoosef fa'itti kan mul'atan yookaan immoo Maariyaam fa'itti mul'atanii abjuudhaan ergamaan waaqayyoo dhufee kan jedhu caafamee jira abjuudhaan eenyu dhufee ergamaan waaqayyoo dhufee eessa nu geessaa jirta yoo jettan har'aa kaasee abjuu ati argitu hiika qaba jechuun deemaa jira ergitanya akka honaachuu har'a galgala wantati argitu waan ganaa dhattee nama eegsifattu yookaan immoo namatti himattu toon taane jarriyyuu fudhatanii si bira akka isaan dhufan nu nawwaamaar mee hin dandeessadha mee abjuu kan argitan hin argitu miti rakkoon keenya rakkoo warri kaanis warri sin akkana jettanii warri dhiistanis arguu dhiistan otoo hin taane kan kun amma abjuu jedhamaa kan kun amma abjuu jedhamaa jettaniitu really abjuu argitanii gartokkeen keessanii gimmaasha isaasin jalaa badaa harkanu gaafa kaatanu gimmaasha fuutanii kaa
deemtanii abjuuchi argaa dhattanii fixxaniittu medesinii maasaa ganama garuu siidiin isaan jiru. Har'a galgalaa kaasee garuu waan Waaqayyo halkan sitti dubbate guyyaa deebitee yaadata. Yaadachuu otoo hin taane isa eda galgala argite akkuma eda argite toto ol geeddaramin achi hin geeddaramin as hin geeddaramin deebi'ee sitti mul'ata. Macaafi qulqulluun gaafa dubbatu abjuun karaa lamarraa dhufaa jedha. Abjuun karaa lamarraa dhufaa jedha. Tokko Waaqayyoon biraa dhufa. Tokko immoo baay'ina hojiitiin dhufa. Dhageessanii abjuu isa seexana biraa dhufu Waaqayyo abjuudhaan jedhu. Abjuudha jedhee toora abjuutti hin galchu. Abjuu isa seexana biraa dhufu. Abjuun seexana biraa dhufu jira moo hin jiru? Jira. Garuu inni abjuu miti. Qijeet ነው የሚባለው እሱ haa ta'u malee abjuun jedha macaafi qulqulluun baay'ina hojiitiin isin dhufa. ከስራ ብዛት ይመጣል። abjuun maal keessaa isin dhufa? baay'ina hojii keessaa hin dhufa. Ana abjuusa kana hunda miti kanan isinitti dubbachuu barbaade. Abjuusa Abrahaam arge, abjuusa Yaaqoob arge, abjuusa Yoosef arge, abjuu waaqarraa dhufe waaqa biraa miila isaa jalaa ba'ee isa dhufu har'a maqaa Yesuus Kiristoosiin sii kennamu jalqabu ba'ees. Nama si bira jiruun abjuu keen geeddarama jedhin maaloo. Abjuu waan fuulduratti ta'uu fi waan amma nutti nurratti raawwatamuuf jiru kan nutti agarsiisudha. Namoota abjuu gurguddaa argan kan akka Yaaqoob uumama boqonnaa 28 lakkoofsa 12 deemtanii gaafa ilaaltanu Yaaqoob haci barbaarii መሆኑን ነው የምናውቀው አይደለ? አማ መጽሐፈ ቁልቁሉ keessa Yaaqoobin maaliin beekna jedhan waliin dhaayoo kan haci barbaarii eebba Esaawu waliin dhaye nama badee jennee beekna nu baay'inaan. Lekka namni eebba isaa barbaacha gatii kaffalamu kamiin kaffalee gaafa calluma jettanii yaaddanu Yaaqoob gogaa obboleessaa wayyaa obboleessaa waan hin uffatamne uffate foolii namatti hin tolle kaawwate waan abbaasaa biraa argachuu qabu argatee deema. Yaaqoob nama jabaa haadha isaatiif jiraate baay'ee kan nama dhibu namoonni gaafa mammaakanu ijoollee abidda daarii jedhu dubbii bartee kaatee abidda daarii olti taanaan sanas kanas haadharraa dhagaa olti waan ta'eef abidda daarii namni oolu haasaa dhagaa. Yaaqoob በጣም ብልጥ ነው. haadha isaati wajjin mari'ata. Ay macaafi qulqulluu maal jira? Lafa mareen jiru maaltu jira? Moo'ichatu jira. Lafa mareen baay'een jiru maaltu jira? Moo'icha guddaatu jira. Inni suni dhaqee adamsii fidi jennaan fiigeedhuma gadi ba'e. Eeboo isaa fudhate. Inni kun garuu ol galeetu immaayyee maal jettee qoy gudii goona eebbifamuu qabdaa eebbifamuu barbaaddaa eeyyee egaa waanan sitti uwwisu uffatte waanan sitti kenne geessite akkasuma miti waan abbaan kee jaallatuuf barbaadu sana geessi jette waan abbaan isaa barbaaduu fi qaywaxii abbaan isaa kan barbaadu waxii diimaa hojjetteetti kennite abbaan isaas nyaate afaaniin eebbiseen seen kan eebbise garaadha. Otu afaaniin eebbise ta'eeti Esaawu gaafa dhufu yaa abbaana eebbisii jennaan waanan si eebbisuun qabu afaan isaa dubbataa jira moo dubbataa hin jiru? Lakka garaatu si eebbisa. Garaan gaafa quufee deeffattu eebba sila sammuu yaade namichicha irratti godhee darba. Mucaan kun abbaa isaa biraa eebba obboleessa isaa biraa hangafummaa qeelaa baanii immoo dhaqee horii fuudhee ba'e. Abbaa isaa irraa horiin barbaadne abbaa isaa irraa sagalee abbaa isaa irraa jecha jarana abbaatti galagalanii horiin barbaadanu abbaa irraa jechatu barbaada. Abbaa irraa jecha obboleessa irraa hangafummaa qe'ee isaa immoo dhaqee በጣም ብልጥ ነው። ስለስንት meeraan waa'ee Yaaqoob nama baay'ee bilxiidha. Dhaqee waggaa 7 hojii hojjetee qeelaa baanitti fira jedheetu laabaan yaaggootee jedhee dhungate bobaa jalatti qooyin hojjettaa. Waggaa 20 hojjechiisee damoosa isaa si'a 10 jijjiire. Olmitiin gadi jijjiira. Birrii 10 isii kaffala jedhee nanawwaat ta'u 5tti gadi deebiseera. Namichi kun erga ati dhuftee horii maaliitu dabalee mucaatim jedheen birrii isii kenna malee. Horii maaliitu dabalee maaltu jira jedheetu iyyuu damoosa isaa geeddara. Akkam jennaan gaafa ati dhuftus horiin koo akka jirtuun daalatti. Ammas daalatti. Adiin keessa jira. Gurraachi keessa jira. Shimalmaleen keessa jira. Wanta addaa ati dhufnaan dhalate maaltu jira jedhe. Iseen kun amma jedheetu qabee laalee dur jirti jennaan. Jirti. Obbootiidha kunoo reefu harmaadhaa hodhaarti duruma jirti. Aha. Amma akkam goona rennan kana booddee wanti dhalatu yoo burree ta'e kan keeti jedheen. Yaaqoob haxxeedha siniin jedheen. Horitti geesse gurannootti naqeetu daggalatti. Eegaa oolitti naannee bishaanirra. Hammaseen kajeeltutti. Hammaseen guyyaa eegee guyyaa san korbeeyyiitti barbaadatan eegee sana booddee በጣም የሚገርም ነገር ልንገራችሁ. korbeeyyiidhaan geessee ka'e. በጣም ካማራቸው በኋላ korbeessa erga jirii barbaadanii turanii booddee geesse. Sana booddee ammas immoo daggalatti naqee dallaatti ijaaree eeguu jalqabe. Dheebotanii imbu'aa jedhan baay'inagaraachille. Dubartiin asiin seerratti yookaan mucaan keessan asirratti teessuma irratti miila jalatti wanti akka maadiyaatii wayiin ba'a miti. Sana booddee namoonni akkas godhanii ilaalanii maal kajeeltee turte ulfatte maal kajeeltee turte lakka dubartiin waa kajeeltee ulfootu jirtu waa kajeeltee dhabnaan hin burroofti mucaan irratti.
Kanaaf mucaan kun akkas godhe. Ulfataanii otoo jiranii akkasaan bishaan dheebotanii barbaadanii dhabanu godhe. Erga isaan dheebotanii kajeelanii akkaseen burrattu waan barbaadeef erga isheen dheebottee raawwattee dhaqee waan burree muka burree immoo fuudhee bishaan keessa bu'e. Akka ijaan harkisa namni waan kajeele sanarra ija buufata. Kanaaf erga horittiin beelofte erga isheen dheebottee booddee ulee burreessee keessa dhaqee bishaan keessa kaa'etu irraa itti seelaale ija isaaniitiin. Burree ilaalan. Gaafa isaan burree ilaalanu isa isaan kajeellaa bishaanii irra bu'e dhanni horii keessaa dhalate hundinuu maal ta'e burree ta'e. Sana booddee abbaa isaa yookaan immoo Laabaanii wajjin waan tokko olii galee burree taanaan kan keeti diimaa taanaan kan goote kan dhalate hundimaa inni haxxeedha mucaan. ሙጫን አነገረመን የእግዚአብሔር መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል ሰው እንደሚያይ እግዚአብሔር አያይም አከነው ምን ይላሉ ትዋቀዩ ማልንጎዱ ይላሉ ወዳ ሙጫን ኩነ ጨበረበሬ ኦፖሌሰ ጨበረበሬ አባ ጨበረበሬ ሃዳ ወሊ ገሌ መናበይ ኦቱ ዴማ ጅሩ ገሩ በቆናሪ ደሚሰደ ድረት ለፈኦና ከሰ ጋር ይጀራምቲ መናበኤራ ገሩ ሞንጌኝ ግዱ ከነጥ ደገለ ጉዳ ተኮ ቦሰነ ጉዳ ተኮ ከሰ ጪሴ ይላ ጋፈ ጪሱ ለቡ መጪሰ ቱሬ ዳጋ ጉዳ ገንገልቼ ፊዴ ትራሲ ጎለተ ዳጋን ትራሲን ታጀራን ዳጋን ትራሲን ተው ያዕቆብ ገሩ ዳጋ ትራሲ ከነን ጎለተ ለፉ መወልቂቴ ከናረጋ በረፉ አሲላላን ሙለቱ ዱደ ለፋን ገየን ዮቢኔስነት ዱፈ ዘከን አርጉቴ ለከትረበላ ኢላማ ዱዲ ረፈራ መታኒ ረፍ ነምኒ መናበ ዱዲ ረፈ መለ መታኒ ረፉ ዮምዩ ነምጭ ኩን رفيتو يو بنيسنت دو في أكن أرجوت تري دعاقين دللاعن قشته فيديت أكس قد أتى برتكرت چيز يونا تنوفت سوتو من في غوندو هيدا غرو غابة چيزو وان النسودات سبيتا مرجع وان أرجع فوق كيو أوتو النچيز أجرو مسألة واقرا كي أملا فاقو تدريس سجرا أمي يوجته فراجين كي أوتو العالمين سرين كي أوتو العالمين وانت تفتت العالمين قرقروا توج أفهم منا كيساني أوري مسألة واق أيو إجتي واق أيو غرامنا كيتا كاتل نميتشنو يولين جن واق أيو غرو لفونا كيستي إجنو واق الرك أملا فاقو الرتديرسي الركيس سامو أوفيساتي تاي توري واق أيو مجاني وانتني أجارج إيزف يو وانتياران ملته يو وانتياران نت ملته أرجم بقى دايرتو سو وانا أرجع مال مسألة ليو كان مو إجنو لفاكي واق أكو وقت كده يجافا كهو ينصداتين أمين 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 وقت كده ينصداتين أنا تسيه غدو فيسة تصدات تاركيرا لفونا كنا كيسة تسيني سوسينج أسيسا نمي تو كم يوجد أبجو كتير نرجع جواب فودي باي نمي تشوالين نار إدم نمي تش أجبر باري إدم تيو يادودان لفنيش إيسه جروتي وقت أيو الركيسة تاعي كسجني ينصداتين أنا وقت أيو ده إذا سينيا تسرع يغدو فيرا نميتشو كن وان صداته في إركته كنني تاي غاف إركته تا أمو وايجا إجي سوال رمبو يوبو كيس جدا شكك كده أنتو تيور ربي شكك كده شككي أكن صداني لا تدينا تركض دوره واقعي مالنا لفونا كنا كيسة تسيجود أفهم تاكير تاير أكسي فتوار رابه قال كنا لفوت صدات تمتحرنا سيكا ديسيلاله مجاكو صداتنا سيوجرين إنجرا بشان كيسة يودم تبدأ كيسة يودم تنسيو جنن تا هن صداتنا الراكا سيو نمر أبدا يواني سيو جنجرا نمي تكو إيي واقعي نو جنجرا إدمان واقعي وكاس جد ياي قوبات جلج إيسي هنگرو متا مسلالي چرتاي هني گرو متا يابن لو چرتاي هسي گدي وانا نو كدو فسرانا نيكايد گلگلا كنا كاسي لفرفته اكتكاتوف نگاران واقعي سيكا من جلد دومان اي ور واقعيون صداتني ارگموني نانو ساني بوفتني جروه أمين 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 رجيسان كاسا إننا إيجو إدامي مالو هيرفوس كراما هموكوسيرا سيتورا فمالتك سين كيرف إني أكك كانت سيء قبل كنابي نصوراتي جرين مالنا نسني قاعد أبجوساتي نتربى ترجتي مسألة لي كنا نرجع بجودا غافار قوتشي كأي كذا غنما بري كأي سيتو إدغال غلط دو كنا نبوش سيتو نايجي سيتو نباس دينك إيه كنا جولة كوتنا نيم يوتي لفن نكوت مونا ملكيسي تنا ديبستيد أنت فروما يرغودا تي واقعيو نانغات ديسين ارغت سياتو كسي ارغي غاي غافا ديمو ارغي غافا ديبيوس ارغو مالين چوي غافا ديمو بلسي يودا دبيو او بوليسر كاولين اي فودت يتومن جنو يو نميچ كون مسلالي رواقتا ياتي غدوبتو يوكان مو اجنو رتا يواق دوبتو ارغيتو يوتي نملكيسي تي برم توري غافن ديبيو لفا اونا كنا كيست
لفت واقعنا أرجع لف إلورو إتأكنت والداكن نابي لف دعاء كنا يدو دعاء فسنا تراسي كودا تدمه يا واقعي سمالنا من إنجرو سيوجين دعاء بورا كنا دابا هرجع الجلا كيواسين جرا ميوجت أبجودا نركي جنما كي دعاء بورا تكسي هذا أبسسوا إلامه بريبوري كي تي جنما دعاء بورا تكوا كيو داي مكاي سوسيتي سنا قدي دعاء بورا كي رجعنا بعد علم فورا كل أني دبي إيه توقعمي كبود دمنا سيجارة أكيد وقعدي كدمي تكبود دبي أروف غافا دبي أروف يا رما شافي كلون كلانا ديما كنا غافن شاو جري دابته يا دام هر كدوا أوليكو كبد دينشي أرجعوا كيا بكرة لما نقولي كنا فديتو هوري كنا هذا منا لما كبا سراتنيا لما كبا غانغو لما كبا هوري وامبراوان إني فرات أروف إيسا كرة لما كبا يا رما شافي كلون gamatti ceesisas deebe maalinnaani takka qobaa ce'een beeku galaana kana gaafan ce'u siin haasa'een ce'e gaafan akkana ce'u siin haasa'ee ce'e gaafan akkas deebi otoo siin haasa'een ce'u jara kaan ceesiseetu deebee iddoo gaafa sanaa taa'e waaqayyo jedheennaani hamma gaamana keenan ijaaraa waldaan nuti irratti waaqeffannu beeteel ishee jedhamtu yeroo jalqabaatiif namichi hundeessisan abbaan mul'ataa beeteel yaaqoob beetel jedhee moggaasi jedha በጣም የሚገርመው ዋቀዮ ወጅን አብጁዳን አሰይ አብጁዳን ዋቀዮ ማል jedhe si wajjin ta'a አቤት ኢየሱስ ጭቅጭቅን ባይሱ ማል ጀተን jedhinaan ijarana si wajjin ta'a jennaan si wajjin ta'a ዋቀዮ አብርሃምን akkas jedhe si wajjin ta'a bayi jedheen አብርሃም አብጁዱማ keessa eessattan baayinaan garan sitti agarsiisetti bayi jedhe ennan አብርሃም ganama kayetu bayinaan jedheera ዋቀዮ jedhe maalan argaa jiran balbaluma mana isaanii hin bayi إنن كرادو ما يجلس أرجو دم كرادو ما يجلس أرجو قافا دم ويستي قريب ويرا جيبس استي قريب ويرا جيبس استي قريب واني إبن في دانو جران جيبس استي نام نينغور غورا ما مالي دبي إنغل أبراهام غرو قريب ويرا يو إبن غوري دبي واق أيو وجنتانان بيشانتول دبي يا آمين جران قافا واق أيو سيو جنتا ونجري بيشان كده دم أجرو تسيف جري ول دبي آمين جران قافا واق أيو سيو جنتا وجيبس كيسارة تبوجي في الدين فتامين جران نموت أبجو سانيتي ملكاني كيسا نموت أبجو سانيتي وارجتني كيسا نمني هاي قوب جرا مكون باي أبجو غاري أرجيراجون ما تعرفي كلوني يويل الرتكز جرا برا رومات أكستا عينا غرقدون ما لرجو أبيت أبجو أرجو كوبزازت هلمن يعلمالوين ورد كيسا يرمن ورد جبورا يرمن أبجو أرجوين كناف نموني أني درجة سوانتي مولتا أرجو ماله أبجوني سري متى بايزوي يا عندي سانتي مولت كستانو مولتي فابجو أما سانتي ما دوري أكس قطني أم بينو سوجت أم بينو سو ويدا مو من دنو ولتهم من دنو جن سانت عندي سانتي منو أزجلجلوس أم بيتوس أزجلجلوس سوتوس لما سايو ولتي ما عندي سانتي ما لك علمنا رأي مالت ياند سانتي ملقص تانو أبجوراني ستة دبتو إرجماني ستة دبتو مالينو ستة دبتو نواق أيو ستة دبتو رامنج هرجل جلجر وكستا إرجمان متى كتير ما دمي جلجل كنا نفيس برهاد أبد زكارياس فايتي جلبين فتني ملتا أرجني إيساني مو أبجو أرجني أبراهام فا أبتني ملتا أرجني رفني مو أبجو أرجني لما سايو واق أبرادوفي لما سايو واق تتدبته لما سايو هي كاكبا قال كنا كاسة كاسة سينجرا واني كاكبو ملتا سرك أبجو سرك قال كنا كاسة كارو كان كه هي كاكبا تو أمين جرا دمالو رجموتا لما كنا ترى براتي أفورا كوفون أفتا هندو مرات نروس غرغدون ممالرجو أبجو أرجو غرغدون ججبون ورّي واو بتشودن دان بتلي ورّي وجا صدوما أولي صدومي شني أولي مالرجو بايسو أبجون أرجو جرّي أبجون أرجو أبجون كوني سيسارفه إسا أفورا واق أيو برادفه أبجون سنة تمر أبجون الأبيو جيتي نفا إني كوني يرون نرجع موتر رجلو كل ما كنا ترى برجلو أني أفورا كم هل نقول ننجلاسا كناف أبجوني أما أفورا كل كيسا أرجع ما يجون أبجوني كأجلان أبجوني واق أيو فيدو واق أيو برادفه أفورا كل كيسا أرجع أبجو مكاغوفتا يسوع كريستوسين واق أبراته أفورا كل كيسا ستة ميلا واق أيو أباب راسكاي قال كنا منا كتيب سرت الأنجلا سيرا قافينا متبايت أبجونا نرجعرو أبجونكو قرين كيسني فالله أرجيت يو أكس دي ما جرات تنقرا جامبيلات بوربود دي قرا جمات ديم يو قرا جمات ديم تنقرا جامبيلات نتدوبته كأبجونا جتشودا ملء كذاوتشي غناي كسامو برباچا ديمته مالي فنجر أبجوني نيكم نف أبجوني كمنا ما كنا مجر لمسالة يوسفين واقعيو مال جده كايتي هدمي جده أبجو كنا ينونا يكنجر مالف
hiikamaadha. Abjuun kun hiikamaadha. Kanaaf kakuu haaraa keessatti namoonni jiranu abjuu hiiksifachuun hin danda'amu. Waaqayyo karaa abjuu natti dubbata yoo jette hiikamaa isaasitti dubbata malee kana ilaame namoota warra hiikaan beekneef iyyuu situ hiika kana booddee iyyeetti ameen jedhan. Uumama boqonnaa 40 lakkoofsa 1 kaaftanii amma 18tti mana hidhaa keessa taa'ee abjuu ofirratti namoota argan namoota sadiitu ture. Mana hidhaa keessa taa'ee abjuu ofirratti argee hojjetaa mootichaati. Hojjetaa mooticha Gibxii kuni abjuu kootiini gundoo buddeenaan baadhaa allaattitu simbirrootu dhufee biddeen kana narraa nyaataa. Simbirrootu dhufee biddeen kana narraa nyaataa. Ani immoo masoobii biddeenaa akkuma dur mootiidhaaf baadhee deemuttan baadhee deemaa jedhe. Yoosef akkas jedhe hayii xalaata keetiif haa ta'u abjuun kun jedhe. Maali jennaani? Dhuguma biddeen mootichi guyyaa 3 gidduutti si baasaa biddeena sin baattaa. Haa ta'u malee guyyaa 3 kanatti inni simbirroon biddeena sirraa nyaattu mataa keerraa suma nyaata. Sumatu biddeen simbirroo ta'uuf jira. Mootiin si baasaa si fannisaa ati biddeena simbirrootaatti hin taata. Namoota abjuu isaaniitiin du'anii jiru kun. Ofiif ilaallatee bure utuu simbirroon biddeena mataa isaarraa nyaattu. Ganama kanaan garuu suma nyaatti simbirroon jedhe. Galgala kanaa kaasee Waaqayyo si haa baasu guyyoota 3 kana gidduutti waan keessaa ba'uu qabdu keessaa ba'i bayees. Inni tokko abjuun argeera. Abjuu kootiin akkasiin argeenna. Ati guyyaa 3 gidduutti baata mootichi si deebisa hojiitti deebita ati adarana yaadadhu bakka. Ati iddoo keetti deebita iddoo kanaa si baasuuf mootiin innan. Anis abjuu argeera. Maal ena ankomo simbirroo narraa nyaata innan chaa'oo nagaatti jedhe. Harka keessan ol kafattu waan siniin jedha. Galgala kana kaasee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin abjuu qajeelaa. Abjuu du'aa ofirratti hin argin. Abjuu kisaaraa ofirratti hin argin. Sirraa qabeera abjuu jireenyaa siif kennu Waaqayyo. Iyyiti ameen jedhi maaloo. Abjuun kee adeebi'u, abjuun kee adeebi'u, abjuun kee adeebi'u. Abjuu qajeelaaf abjuu sirrii argi. Waldaa keetiif abjuu qajeelaa abjuu sirrii argi. Tajaajiltoota keetiif abjuu qajeelaaf abjuu sirrii argi. Waliin dhaamaa seexana biraa sirratti cufeera. Lama jarri inni kunis abjuu argee du'e. Inni kunis abjuu argee fayye. Inni kun abjuu argee fannifame. Inni kun immoo abjuu argee bahee hojiitti darbe. Galgala kana kaasee garuu siniif waan tokko kadhachuu duwwaadha kanan barbaadu. Abjuu argi. Abjuu natti argitu garuu hiikamaadhaaf qajeelaa siif haa ta'u. Abjuu argi. Abjuu natti argitu garuu maqaa Yesuusiin qajeelaa fi hiikamaa siif haa ta'u. Anaaf siif garuu Waaqayyo guyyaa mureera arra. Maqaa Waaqayyoo Waaqa jiraataatiin hin rafta. Abjuu qajeelaaf abjuu sirrii. Abjuu hiikamaaf abjuu nama hawwachiisu abjuu dabalee otoo hin ciisee argee ati jettu otoo keessaa ba'uu baatanii abjuu jedhamu keessa si busheera maqaaye. Waan argite immoo abjuun ta'in hiikaan saba organama haaraa'u. የመጨረሻ ወንተት ያመንቱ ማይን ይሆናን ጀቴ እርጋናም እና ቪዲዮሮቱ አብጁዳን ነቲ ዱበቴ ዋቀዩ አርጊቴ ከማንም ህልሜ ይቀርበኛል ኤኙረዩ አብጁ ኮነት ሲቅ ራጂ ምንተር አብጁ ከት ስትስቅ አብጁ ከት ሲከሰ ጅራ ዋንተ እኮ በርባዴተን ቤታት ሎተ ሲያና ከምቡርጃጀ ሱባየዳ በረዱማ ተፉረ ኮነን አንገላሰ ጀሬራ ዋቀዩ ገልገለ ከና አፉረ ሳኬሳ አብጁን ስረት ለፋዳ አባን አርገ ዱፌስን ቡርጃጀስ ዋቀዩ ያደሲፍ ቀቡ ማልጎቹ ከቀብዱ ከራ ሙለታ ከራ አብጁ ከራ ሰገሌ ከራ ፋርፈና አዱማን አረገሩ አብጁ ከትን ዱፌስ ተሉበት ዋቅ አብርሃም ሲፈድፉ ዋቅ ዮሴፍ ሲፈድፉ ገልገለ ከና ካሲ አብጁ መልካ አርጊ ቡል በኢየሱስ ጋፊን ኩን ጋፊና ሞተ ባየት ኢነርጉ ገሩ ወንቲ ሳነርገ ሲሪሚት ኢነርጉ ገሩ አርገኒሙ አርካባበደ ኢነርጉ ገሩ ይከሳይም ቤከኒ መቃ ዋቀዮ ዋቀ ጅራታቲን አብጁ ሲከነ ይከስነው ወቱ ዋቀዩ አብጁ ሲከነ እርገደንደ ይከስነው ወቱ ዋቀዩ አብጁ ሲከነቲ ይከጎደ ሲፋርጉ ዋቀዩ አብጁ ኮቲ ዋነከኒ ነርገ ከንጀረኑ ባየት ይከሳቲፍ ገሩ ነው መብረባዱ ገና ነምኒ አብጁኒ ኮ እኙቱ ይካ አብጁ ዋቀዮቱ ይካ እረ ዳንኤል አብጁ ዋቀዮቱ ይካ አብጁ ነመሚቲ ከኒኩ አብጁ ከኒኩ ዋቀዮዳ ይከሜከ የስቲማማ ማለ አብጁኒ ክቷት አብጁቸስ ይካሳስ ከምቪዱ ዋቀዮዳ ገልገለ ከናካሴ አብጁቸስ ይካሳስ ወልዱ ከሲፋከን ነሞት አብጆተኒ ይካሳ ወላለኒ ጃንፈቴ ጎፍታ ቆማይን የተጋፈት ለቢቱ አኩመ ዳንኤል ፋ አኩመ ወረካኒ መቃ ኢየሱስን ይካን አብጁቻ ሲፋከን ነው ዳንኤል በቆና ፍረቴ ናቡከደነጾር ነምቺ ጀረሙ ተኮ አብጁ ሃማ ተኮ ፍረተርክ አብጁ ኢኒ ኦፍረተርክ ኩኒ ሰመርገኛችሰ ወጋቶርባ ሆሪታዬ ወጋቶርባ ፍሪፌንሰ ባሴ ሀሬተ ደገለት ገለ ሀርዲዳተ መርገኛት ነሞቲ ተኮ ተኮ አብጁ ኢሳን አርገኑ ስሪታዬ ዩ አብጁን ኢሳን ኦፍረተርገኑ ዩ አብጁ ዱአ አብጁ ሰልፊናት አብጁ ኪሳራት አንገሩ አብጁ ሲከኑ ዋቀዮ ዱዋ ምትከናን ከረዱ ሲከነታን አንገሩ አብጁ ቀጀሊና ዮቲ ነመ ዶጎጎራታተ
yooti waaqayyoon gaddisiiste iyyuu kakuu haaraadha waan ta'eef gargaaritti sin baasa jedhamee caafameera. Marga sin nyaachisi waaqayyo abjuu marga nyaachuu abjuudhaan cabuu abjuudhaan rukutamuu si oolchee galgala kanaa kaasee maqaa Yesuus Kiristoosiin abjuu hiika qabu sitti kennu waaqayyo. Abjuu waan salphaan seenati. Abjuu jechuun abjuun kee hiika qaba taanaan abjuu keetti namanta taanaan abjuu kee immoo dhuguma waaqayyoon biraa naa dhufeera jettee fudhatta taanaan hafuura qulqulluu keessa afaan haaraa fudhanneera. Adallam indi hafuura qulqulluu keessa tajaajila fudhanneera miti maal afaan haaraa kana eenyutu naa kenne jennee dubbanne waaqayyo namti akkuma sana amantetti galgala kanaa kaasii amani abjuun kee hiikaa godhatu. Maaliyyuu argi abjuun kee hiika qabaatu hin ariyatamta taanaan abjuu keetiif malee hin ariyatamin bayyeessu. Yoosef waan godhen gahu bissiin keessan bissii kootiif sagada bissiin keessan bissii kootiif sagada urjiin keessan ji'a kootiif sagada fuulduratti akkan isin hoogganu natti dubbataa jira waaqayyo jedha ennaani geessanii gurguran obboleessa isaa maaliif jibban yoo jette obboleessa isaanii kan isaan jibbaniif abjuu isaatiif abjuu waan salphaan seena abjuu waan cimaadha gatiin urkaa badeef gatiin urkaa manca'eef malee har'a galgalaa kaasee horii dursee abjuu siifa kennu waaqayyo. Namni abjuu qabu hojiin argata. Namni abjuu hin qabne horiitti kennite iyyuu abjuu hin qabu taanaan harkaa manca'a. Galgala kana abjuu horiis waaqayyo fidee sitti kennu Yesuus. Abjuu jabaa abjuu hiika qabu maqaa gooftaa Yesuusiin. Ilaame waldaadhaaf nama abjuu ta'eeti. Biyyaaf nama abjuu ta'eeti. Argeera anjeliiti maqaa Yesuusiin dubbadu maqaa Yesuusiin. Waaqayyo galgala kanaa kaasee abjuu qajeelaa waan bor ta'u abjuudhaan sitti dubbatu galgala kana. Ilaame zim jettee rafteen kain waaqayyo wajjin haasaa bulii kaayee. galgala kana kaasee waaqayyo sinitti haa mul'atu. Galgala kana walitti qabdee walitti qindeessitee barreessite otoo hin taane sibira taa'ee ergama waaqayyo galgala kana hafaarsu. Waraabii ka'ii galgala kana tajaajili maqaa Yesuus. Ilaame akka guyyaa televiziyoonii irraa miimoorii irraa dhageeffataa oolta. Kan namni hin faarfanne waaqayyo kan barbaaduuf waaqarraa kan harca'e faarfannaa waaqarraa ergamoonni hin faarfanne kan boritti hin faarfannu fuudhii kottati maqaa Yesuusiin. Akkamitti yoo jette ciisi sibira taa'anii afaarfatanii maqaa Yesuusiin. Ergamoonni waaqayyo naannoo kee buufatanii afaarfatan maqaa Yesuus. Nami abjuudhaan nan faarsa abjuudhaan nan fudhadha abjuudhaan ilaame waan bor tajaajiltu mata duree lallaba keetii abjuudhaan sitti kennu waaqa. Kana naa dubbadhu kana naa raaji kana naa lallabi nama akkasii dhufee waldaa keessa dhaabata nama sanaan akkas jedhee halkan kana sitti dubbatu waaqayyo. Ila akkasta yoo amantan galgala kana dhufeetu nama akkasii dhufee dhaabata gubaa'ee keessa namni kun akkana akkas jedhii kadhadhuuf ani waaqayyo moo dhimmicha ariifadheen raawwadha maqaa Yesuusiin kun siifa kennamu Yesuusiif. Ilaame akkasii ta'a maqaa Yesuusiin. Bori ijoolleen koo dhufanii kana faarfatu samii irratti hamma dhaqiitii naa leenjisi ijoollee koo hamma dhaqiitii ijoollee koo duratti naa faarsi inni kun faarfannaa dhaloonni bor faarsuudha jedhee galgala kanas irratti dhangalaasu. Macaafi qulqulluun akkas jedha ሰው በደረሰበት ይመላለስ። ጳውሎስ ከናፍ ማል jedhe እናንተም በፈለጋችሁ ታጠብጥቡ እኔም በፈለኩት ላጠብጥቡ jedhe maal jechuudha isinis karaa isinii galerra sokkaanis karaa naa galerra sokkaan. Ana jechuun nama waggaa 14 dura namicha tokko lubbuudhaan fooniin ataatu hafuuraan utuu seen ol butamtu nama arge jedha beektu. Fooniin ta'e hafuurumaan hin arge ta'een beeku garuu namicha ittiin tokkotu man taa'u dura kooti butamteetti argeera jechuudha waan. Namni waa arge maraatuudha isa arge sanatu sarkisa waan ta'e. Sigale namni waan argine taa'isitti kolfuu danda'a. Kakuu moofaatti raaji maal taate abjuun kan ilaalamu. Kakuu moofaatti malee kakuu haaraatti koo erga furri waaqayyoo dhufee abjuun hin jiru. Namoonni jedhanu jiru. Listen. Heroodis mucicha ajjeesuudhaaf gaafa ka'e. Heroodis mucicha ari'achuudhaaf gaafa ka'e. Ergamaan waaqayyoo garuu abjuutti dhufee jira. Yoosef mootichi mucicha ajjeesuu barbaade waan ta'eef fuudhiitti gara Gibxitti maal ta'e gadi bu'i. Abjuudha. Abjuudhaan gaafa Heroodis duumoo amma erga Yesuus jara bira jira. Baatanii deemu abbaa abjuu akkanatti baattee deemaa itti maam. Abjuudhaan inni dhufu kun isa semboo baatti baattuudha. Inni abjuudhaan itti dubbatu kun isa semboo baatti baattee deemaa jirtuudha. Akkasittiin jedhameetti halkan dhufee karaa ergamaa isaa dhufee Yesuusiin harkatti baatti isheen beetti. Galgala garootuma isheen raftuu ka'ee biraa dhaabata ergamaa ta'e. Ilaameedha mucicha inni ajjeesuudhaaf barbaadu du'eera fuudhii gara biyyichaatti ol deebi'eedha. Akkasiifa ta'u amee yoo jette ijoollee kakuu haaraa amee yoo jettan akkasiniifa ta'u abjuun keessan siniifa gadhiifamu Yesuus. Waaqayyo galgala kanaa kaasee karaa mul'ata duwwaa miti karaa abjuu sitti haa dubbatu. Yoosefitti waaqayyo akkas jedhe ka'iitii ol ba'i ka'iitii gadi bu'i deemi taa'i ka'i jedheetti dubbate. Inni abjucha Yoosefitti hime har'a galgala immoo sitti himu maqaa Yesuus Kiristoositti sitti himu maqaa Yesuusitiin.
Maatiyos boqonnaa lamaa kaasaati lakkoofsa 13 amma 19 dhaqaati dubbifadhaa galgala kana. Otuma isa dubbifataa jirtu inni Maariyaam faatti mul'ate sitti mul'achuu jalqaba. Galgala kanaa kaasee akkasiif haa ta'u jechaan jira. Waan bor dhaabbattu, waan bor dubbattu, waan bor haasoftu tajaajila kee borii, hojii kee borii, jireenya kee borii maqaa Yesuusiin dalagaati bor dalaguu qabdu lafatti dhaabachuu qabdu dhufee sitti dubbatu wayye. Bayi isaatiin ba'u galii isaatiin galu. Hamma mucicha sin jala ajjeesuu barbaade waan ta'eef gara Gibxitti gadi bu'aa jennaan wal fudhatanii gara Gibxitti gadi bu'an. Hin taane amma ni dhufutti deebi'ee hin dhufee ka deebi'ee ammas daayirekshinii kennuufi dhufe jira na jedhe as jirtu sin ammayyuu inni mucicha ajjeesuudhaaf barbaadu inni sin ajjeesuudhaaf barbaadu inni ofii isaatii du'eera amma mool deebi'aa jedhe akkasin sin jala galgala kanaa kaase achiin bayi asiin bayi gadi bu'i ol bayi kan sin jedhu abjuun keessiif agadhiifamu galgala. Nama neegin galgala kana Waaqayyo karaa abjuu kee dhufee sitti dubbatu. Raajiin siifa mirkaneessu ati garuu abjuudhaan argeera jechaa kootu ba Yesuus. Raajiin siifa mirkaneessu ati garuu abjuudhaan argeera jechaa kootu. Kakuu haaraattis kakuu moofaattis Waaqayyo mul'atas kenneera abjuus kenneera. Abjuun hojii ergamootaa boqonnaa lama irratti kakuu kakkatame keessaa tokko. Hojii ergamootaa jechuun immoo kakuu haaraadha. Bara dhumaatti jedhamee caafameera. Iyyu'eel lama irratti caafameera. Haloo bara dhumaatti yoo jette kun barri kun bara dhumaa ta'uu isaa mallattoo baay'ee argineera. Bara dhumaa yoo ta'u taane dhuma irra jira. Peeredii isa ja'affaa keessa jira. Guyyaa isa dhumaa bara isa dhumaa yoo ta'e jiini ni dhumaa jira. Jiini ni dhumaa yoo jiraate torbeen ni dhumaa jira. Torbeen ni dhumaa yoo jiraate guyyaan ni dhumaa jira. Guyyaan ni dhumaa keessaa yu peerediin ni dhumaa jira. Haaloo barichi bara dhumaa duwwaa ta'u taane peeredii dhumaa keessa jirta. Bara dhumaatti immoo ijoollee kootiif hafuura koo nan dhangalaasa. Jajjaboonni immoo abjuu argu. Dargaggoonni mul'ata argu jedhamee caafameera. Mul'atiif abjuun kan dargaggootaati. Mul'atiif abjuun kan ijoollee Waaqayyooti. Mul'atiif abjuun kan jajjabootaati. Galgala kanaa kaasee maqaa Yesuus Kiristoosiin jabaas ta'e. Dulloomaas ta'e jaarsas ta'e abjuuf mul'anni hiikaa qabu maqaa Yesuusiin samiidhaa siif haa kennamu. Wedaasaadha Waaqayyo akkasnaan jedhe beektaa kadhadhu ijoollee kootti nan dubbadha hin burjaaja'ani naan jedhe Waaqayyo. Barumsa baay'eetu jira. Burjaajii baay'eetu jira. Lola baay'eetu jira. Ijoollee koo nan gaggeessa abjuudhaan. Ijoollee koo nan gaggeessa mul'ataan. Ijoollee koo nan gaggeessa ergaadhaan. Kana booddee jedhe Waaqayyo hin eegin fagoodhaan isii wajjin hin jira jedhiin naan jedhe. Waaqa Abrahaam akkana jedha ergaa kana yoo dhagaa jirta ta'e galgala kanaa kaasee si bira dhaabadheen gurra kee tasaasaa jedhe. Waan sirkaa baduun argitu, abjuu sirkaa baduun argitu, abjuu du'aan argitu, abjuu salphinaan argitu, abjuu hiikan qabneen argitu. Waaqayyo galgala kanaa kaasee dhufee sitti dubbata. Weboo saalaa bagadanii moo saaraa diyaaboosa dheebodheera arguu barbaadeera hawweera bakka waan ati barbaadde faarfannaa si biraa ta'e arguun barbaada jireenya si biraa ta'e arguun barbaada hafuura si biraa ta'e arguun barbaada abjuusa hojiin baay'een namatti fidu miti abjuusa seexanii namatti fidu miti sa hafuura kee keessaa mul'atu sana sa Yoosef arganii deeman sana sa Maariyaam fa'iin Gibxitti gadi buuse sana sa Maariyaam fa'iin Gibxiidhaa ol deebise sana abjuu kakuu haaraa natti agarsiisi abjuu kakuu haaraa natti agarsiisi mul'ata kakuu haaraa natti agarsiisi naa deebisi abjuu koo kaleessa naa deebisi mul'ata koo kaleessa naa deebisi ergaa koo kaleessa harkeen si tajaajila dhaga'een si tajaajila laaleen si tajaajila eraadiyaanoo feelesse rikoodaa laboonaa yaadoosha aboonaa adeekeeree deebesse harkeen si tajaajila jedhaani maalo kadhadhaa ofirratti waamaati ilaaleen si tajaajila ilaalee ba'uun barbaada harkee ba'uun barbaada harkee galuun barbaada ilaalee ba'uun barbaada ilaalee galuun barbaada abjuu naa kenni yaa Waaqayyo mul'ata naa kenni yaa Waaqayyo ayyaana naa kenni yaa Waaqayyo dibata naa kenni yaa Waaqayyo dibata naa kenni yaa Waaqayyo natti dubbadhu abjuu kootiin natti argami abjuu kootiin mul'ata naa kenni abjuu kootiin na wajjin ta'e abjuu kootiin waama ofirratti natti dubbadhu abjuudhaan natti haasa'e abjuudhaan nan tajaajila si dhaga'e sirraa dhaga'een baa sirraa dhaga'een gala kanatti jettee dhaga'e godha kanatti jettee dhaga'e hojjedha kanatti jettee raawwadha kanatti jettee dalagaa namni jedhu harka isaa ol kaafatu. Waaqayyo samii banee sitti dubbachuu jalqaba. Hin ciisteen kaatu mul'ata jamaa fuutee kaata. Kan waajjiraa sitti kennu, kan waldaa sitti kennu, kan biyyaa sitti kennu, dhuma Itoophiyaa sitti agarsiisu Waaqayyo. Mul'ata argii nama mul'ata caafee mul'ati isaa barreeffamaan ba'u si haa godhu. Nama mul'ata nama abjuunsaa maallaqatti geeddiramu. Macaafa ta'e barreeffamee nama macaafisa waliin geenye abjuu miti kun waan biraati jedhee amma namni uwwadee fudhatutti abjuu gargariin cinne ganamaa galgalatti fufiinsaan kanatti barreessitu biyyaaf galaa kan ta'e tokko Waaqayyo sitti kennu maqaa Yesuus
Sigaa bara baay'ee teessee biddeena nyaatteetta. Sigaa rafiitii yoo ta'e raftee kaateetta. Waggaa 10 raftee maal fidde? Waggaa 20 rafteetta maal fidde? Maqaa Yesuusiin ammaa kaasee abjuu keetii Waaqayyo wajjin buli. Otuu fayyitoo farki. Otuu ijaaramtoo farki. Otuu hojii Waaqayyo hojjettoo farki. Otuu Waaqayyoof jiraattoo farki. Otuu Waaqayyoon tajaajiltoo farki. Abjuu du'aan argin. Abjuu salphinaan argin. Simbirroon mataa keerraa nyaatin maqaa Yesuusiin. Masoobii keerraa masoobii haadha keerraa. Masoobii abbaa keerraa maqaa Yesuusiin simbirroon biddeenan fuudhin. Otuu hiikamtu argi malee. Otuu baatu argi malee. Otuu ceetu argi malee. Otuu tajaajiltu argi malee. Otuu Waaqayyoof darbitee hojjettu argi malee. Otuu duutu of hin argin. Otuu marga dheedduu of hin argin. Otuu hidhamtuu of hin argin. Otuu ari'atamtuu of hin argin. Otuu jiraattisii awwaalanii of hin argin. Elaas warra jirtan duwwaa miti. Foddaa televiziyoonii kanaan ameen kan jedhanullee maqaa gooftaa Yesuusiin akkuma keenya abjuun argu garuu waliin harka dhaameera. Hiika isaa wallaalanii rakkataa jiru. Eenyu akkatti mellee hin beekani. Abjuun arraa booddee isaan argan garuu maqaa gooftaa Yesuusiin isa Waaqayyoon biraa ta'e, isa hafuura qulqulluu biraa ta'e, isa hiikamaa, isa hiikaan samiila Waaqayyoo jalaa ka'e maqaa Yesuusiin abjuu waldaa, abjuu biyyaa, abjuu addunyaa Waaqayyo dabarsee sitti kennu.